Dina harargeeli ta'ana mi'eessoo keessatti ergaa waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa lola geggeessan waraana mootummaa jaha ajjeeseen booda haalli nageenya naannichaa hammaachuun himame. Guyyaa kaleessaa fulbana torba bara 2021 lola waraana bilisummaa Oromoo fi humna addaa Oromiyaa waliin aanaa mi'eessoo araddaa daalachaa iddoo addaa jimaa jaarsoo bakka ja'amtutti geggeeffameen waraana mootummaa baay'ee ajjeesuu fi madeessuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godinicha keessaa sossoo'uu himee jira. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godina Harargee Lixaa Hambisaa Seenaa lola guyyaa kaleessaa humnoota mootummaa waliin geggeessaniin injifannoo argachuu himee jira. Lolicha irratti gara waraana mootummaatii jaha yeroo ajjeefaman 13 ammoo madoota bilbilaan BBS'tti himaniiti jiru. Akka Hambisaan ji'utti lola guyyaa kaleessaatiin meeshaa lolaa lama namoota ajjeesan irraa hiikkachuu fi namoota shan rukutanii osoo baqachaa jiranii bosona keessatti du'uu himee jira. Dabaluunis lola guyyaa kaleessaa irraa humnoonni addaa shan hin caalle kan lubbuun hafan osoo gara magaalaa baqachaa jiranii horsiisee bulaa loon isaatifataa jiru itti dhukaasanii miila cabsuu kan hime ajajaan waraana bilisummaa Oromoo bahaa kun guyyaa har'aatis milishoonni naannichatti bobbaafaman nama nagayaa kan kararra deemaa ture itti dhukaasanii ajjeesuu himi. Sababa kanaaf guyyaa har'aa aanaalee godinoota Harargee jiran irraa milishoota kudhan walitti qabuun aanaa mi'eessootti buusanii jiraachuu kan hime ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Lixaa Harargee kun milishoonni kanneen aanicha keessatti namoota nagayaa ajjeesaa fi dararaa jiru jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo erga torbee lamaatii as aanaa mi'eessoo araddaa daalachaa fi ittisa roorroo jidduutti milishoota shan ajjeesuu fi basaasaa mootummaa jechuun nama Muhammad Boolee jedhamu akeekkachiisa baay'ee booda du'aan adabuu Hambisaa Seenaa yaadachiisee jira. Tarkaanfii naannoo saddeetii jahaan irratti warri diinaa kana nama jaatu raajee nam jajjeefnee nama kudha jahe ramadaa'e nama firoo karaa riiperii karaa garchaa daa'ima kana kuchiifte adamatti ergite waliigala ramadaa'e nam kudha sadii tajaajila gaara meeshaa lama boojinee warra kummoo keessatti magartee barateeti furruuma mukaa seenee dhufne warri nuti kanneen irraa fudhame nama lama warri sanirraa